ragaa kutaa 8 kutaan 10 kutaan 12 isin harkaa yoo bade yookaan immoo isin jalaa yoo bade bilbila harkaa keessan fayyadamuudhaan mana poostaa dhihoo isinitti jirutti ajajattanii fudhachuu akka dandeessan ni beektu. Tole hin beektan yoo ta'e viidiyoo kana haga dhumatti dhaggeeffadhaa. Akkasuma immoo ofillee yoo kan beektan ta'e namoota biraatiif share gochuudhaan dhaqqabsiisan isiniin jaa. Kanaaf Chrome bilbila keessanii keessa seentanii ergasii iddoo searchii kanarratti EAES Itoophiyaa jettanii search gootu jechuudha. Itoophiyaa. Ergasii boodatti kan jalqabaa kana tuqxanii asitti apply now kan jedhu kana tuqna. Ergasii sign up kan jedhu kana tuqna. Asitti maqaa keessan barreessitanii iddoo kanatti ammoo emailii keenya ni galchina. Erga emailii galchineen boodatti bakka kanatti lakkoofsa bilbilaa keessan bantuu Itoophiyaa 251 duraan sudhaan jedhu 9 lakkoofsa bilbilaa keessan galchuudhaan iddoo kanatti get password kan jedhu kana ni tuqna. Erga get password jenneen boodatti haga isaan message irratti lakkoofsa nuuf erganii koodii jechuudha. Kinoo koodichi seenee jira jechuudha. Ergasii koodii kana copy goonee galchina. Egaa koodii nuuf ergame san ergatti galchineen boodatti register kan jedhu kana ni tuqna jechuudha. Egaa sign up gooneen boodatti of duuba deebinee iddoo kanatti register login kan jedhu kana tuqna. Ergasii boodatti sign in kan jedhu filannaa jechuudha. Sila sign up irratti filannaa amma immoo sign in kan jedhu kana tuqna. Ergasii lakkoofsa bilbilaa keenya iddoo kanatti galchina jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keenya bakka kanatti galchina. Lakkoofsa sila sign up gooneen san jechuudha. Egaa lakkoofsa bilbilaa keenya galchina iddoo kanatti immoo passwordii sila nuuf ergame san kan asitti galchinu jechuudha. Inni sun passwordii keenya sign in jenna. Ergasii asitti new kan jedhu kana tuqna. Recertificate fakkeenyaaf qarshii 400 qofaan mana poostaa dhiyoo keessan jirutti jechuudha. Yoo kaartiin kan isin jalaa badu yookaan ammoo damage jechuun kan badu taate jechuudha. Apply now kan jedhu kana tuqna. Ergasii boodatti faayidaa finjaa lakkoofsa faayidaa finii keessanii galchitanii certificate information waan jiran asirratti guutanii jechuudha. Maqaa keessan akkasumas saalaa phone number jedha grade level jedha fakkeenyaaf kan kutaa 8 kan kutaa 6 kan kutaa 10 kan kutaa 12 preparatory kanneen hundi isaanii jechuudha. Examination year bara qormaatni ta'e registration number keessan erga guutanii xumurtanii boodatti asitti admission type dha school jedha. Bakka itti isin ergamkinu your nearest location kan jedhu kan tuqtanii fakkeenyaaf Amhaaraa kan anatti dhihoo jiru jechuudha. Amhaaraa kan mana poostaa dhihoo jiru jaa Adaamaa Arbaa Mincii as keessaa Dasee fakkeenyaaf. Kanaaf Daseen filadhaa jechuudha fakkeenyaaf ani. Kan dhihoo isinitti jiru qabaatti filattanii delivery location kan jedhu Argobbaa kan jedhu jira. Baatii Caffaa Roobiit branch. Gabaabumatti bifa kanaan mana poostaa dhihoo isinitti jiru filattanii jechuudha. Kan Caffaa Roobiit jiruun jedheen ergasii boodatti waan isinirraa barbaachisu hundasaa guuttanii karaa teeleebirriin yookaan ammoo karaa CB birriitiin maallaqa qarshii 400 qofa kaffaluudhaan mana poostaa dhihoo isinitti jiru kaffaltanii dokumentiin keessan isin harkaa akka gahu gochuu ni dandeessanii jechuudha. Viidiyoon kun namoota hedduu fayyada waan ta'eef share gochuudhaan jajjabeessaa. Akkasuma immoo chaanaalii YouTube Wallo Asiitii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godhaa. Akka barumsa biraatti wal deebinutti nagaan naaf tura.